Dhugaa waaqasii uumisi qabe. Amma me galatoomis hin jedheera bakka. Kanaan booda na argee waattee ishii badii hundaaf dhiifama si nattaasoftee dhiiftee dhimma keeti bakka. Dheeressaa na dhaggeeffadhu. Badii hundaaf dhiifama sin gaafadha. Viidiyoo kootii miti. Ijoollee sun amma maalirraa akka jiran hin beekta. Isaaniif jetta beliis. Baasuma isti komantii jalaa Adara maarame dheeressa. Nan baasa. Waan barbaadde fi nan baasa. Si jammir jechuudha namni yoo nama tokko taasise nama tokko maa nama biraa fakkaata. Maaliif nama kudha fakkaachuu si barbaachisaa? Maaliif tokko jaalattee tokko waan maaliif dhiira lama sadii irratti haasoo wajjin haasoo si barbaachisee? Maal si godha? Mina argaan jireenya kee keessatti maal si godha? Maal bu'aa si qaba? Ati nama guddoo miti? Ati jireenya gaarii ijaarrachuu waan guddaa sirraa eegama miti? Maaliif si barbaachise? Lakka ana akka makiinaa gommaa jala qabatanii deemanii sanitti waan ilaalaa turteef akka barbaaddetti duubatti galtee kolfaa turte. Koortii makiinaa beekta miti? Akka koortii makiinaa itti qabachaa turte lakka. Baay'een gadde, baay'ee si tuffadhe, baay'een akka dubartiitti gaditti si ilaale. Akka namaa gaditti baay'ee si ilaale. Baay'ee si tuffadhe. Ati hin taatu. Bakka jaalala dhiiraa qabameera. Jaalala keetii waan qabameef. Dheeressaa ofii kootii si kadhachaa hin jiru kana hin beektaa miti? Dhugaan ofii kootii si kadhadhee hin beeku. Baay'ee si kadhadheenis baay'ee si jaaladhe garuu baay'ee si jibbe. Amma si jaaladheen si jibbe. Amma sitti dhiyaadheen sirraa fagaadhe. Amma si abdadheen abdii sirraa kutadhe. Amma sitti dhiyaadheen sirraa fagaadhe. Ati namaa miti. Ati namaa miti. Akkamitti amannaa? Dubara akkamitti amannee wajjin jiraannaa? Akkamitti amannee isinitti haasofnaa? Maaliif kan hunda gochuun si barbaachise? Ani viidiyoo kana seena boru gadi baasee. Maaram namni hunduu walachaa jira dhugaa manaan jiru. Isti jalaan na barreessaa. Ani miisajii qofa barraa asirratti nama maxxansa ammuma. Akkamitti maxxansu? Isti jalaan na barreessaa. Egzaabeerin na dhibe. Na barreessa jalaan. Asirratti footoodhaan akka maxxansan bitaa miisajii bichaa nagartu. Amma kanatti sin eegne. Amma kanatti sin eegne. Dhugaadhaaf ta'an amma kanatti sin eegne seen. Kabaja guddaa sirraa qaba. Iddoo guddaatti si eegaa ture. Bifa addaatti si ilaalaa ture. Nama guddoodha jedheen si abdachaa ture. Maaltu si boochisee? Ani jireenya kooti boo'een beeku nama eegdaa miti. Jireenya kee abboochiga. Dheeressaa dhugaa rabbii ijoolleessu si mararanii jireenya isaanii hojii qabu. Viidiyoo sun viidiyoo dogongoraatiin abbeekaa gidi. Haga kana fageenya kana haga kana narratti deemte. Seena. Guddaa galatamu dhugaa rabbi. Ati koo qabeenya keetti abdatte miti ani sammuu keetti abdadde. Maal akka ati barreessitu takka takkaan laalaa ture. Arra dhiisti boru dhiistachaan ture. Garuu immoo toora kana ergaa sooshaal miidiyaa irratti na baastee. Ijoollee namaa gaa'ela namaa erga sin barbaadu jettee afaan baastee dubbachuu jalqabde. Viidiyoo dogongoraa waraabamee dheeressaa siistariin koo koodii koo akkamitti akkasii kennite hin beeku. Akka itti fudhadhe beekaan. Imoon kun didee aktiif naa ta'uu didee maal jedhe akka itti fudhadhe miisajii sin galu gaa jiraate gaafannaan natti himte fudhadheera akka itti fudhadhe beekaan. Sojoggire akka itti fudhadhe beekaan.
fudhadheera. Sanis ta'e kanas ta'e garuu ati kan hundatti sobuun maal barbaachiseedha? Maal ta'a ilma dhiirati miti yan yoo nan jaalanne bakka jalqabuma sin jaalanne. Laal dheeressa suuricha mucaa laaltee dhugaa rabbi yoo nan mangallakkisan akkuma liiv irraa bu'e dhugaa rabbi yoo nan gallakkisin viidiyoo si ergame san viidiyoo itti ergiteef yoo nan hin gallakkisin dhugaa rabbi yoo nan hin gallakkisin too na tufi ani namaa miti akka ati dhaabbattee hin deemnee sin godhin sareedhaati sobduudha shi likiskisiidha ammaan booda siirraa beeraa nuyyuu nama akka keetti taasuu kiyyaa waan nu dhiifama nafaa godhu oshaashan hoggaa tokko guutuu natti taasaa baatee waan meeqan sobaa baate zimgee nama akka kanaasise maalin nama hoos barbaachise atamma keetitti narratti bilxoomu keeti miti atamma keetitti na caaluu keeti miti atamma keetitti bakka araada ta'uu keeti miti maara gogoba nama biraa wajjin haasaa jira bakka isin barbaadu gaatte sanuyyuu immoo miseejji keessatiin ayee himicattiin dheeressaa jedhamu tokko wajjin haasaan ture hin barbaadachaa jira isin beettee maraachaa jira. Dheeressaa dhimma kana cufii. Viidiyoo ati ergiteefis gadan baasan jedhame. Kan isaa bicha miti keetis gadan baasan. Laal ani waan tokko sitti himu viidiyoo koo akka feete oo barbaade gimbaara irratti maxxansaa deemanii qadanii sodaa isaan qabu. Viidiyoo ichaa gadi. Viidiyoo ijoollee lamaan isaan gadi baasan anaaf situ kaa gizee san maatii fi maatii xoorinatti walitti kaa dhiiraa haati keessi deecha jechuudha. Nakarratti seenaan jirteeti miti gama ittiin nama wattu dhabdee. Gama ittiin nama wattu dhabdee. Bakka ogummaa fayyadamu dha. Kanaan nama wattee ani isiif jilbeeffa. Nan jaalatin ani viidiyoo makana gadi baasee hoggaan maqaa kee xureessi nagaa bakka. Nan jaalatin guyyaa san badi. Sanuu sin gabbaraam. Gara dube. Kanaan booda yeroo itti ol kadhatan darbeera. Kanaan booda chaw nagaan turi. Amma sa'aatii ammarraa kaasitoo eeggadhu. Akitoo viidiyoo kun yaala seen ilaali. Hin bahin waan hin taanetu ta'a. Xumureera. Nagaa hojii si ergeera miti. Agarteetta miti. Amma hin agartu. Kan ishiin keessan haasaa ture. Viidiyoo keessan haasaa ture. Dheeressa biliis jireenya ijoollee namaan jeeqe. Biliis dheeressa sin karadha ishee. Waan nagaratu qaba. Bakka galatuun. Thank you amma yoonetti nafaan haasa'uu keetiif yaadanna deeggaruu keetiif. Bamaarem hin bahin ishiin haasa'u. Ani viidiyoo koo sin karadha dheeressa. Viidiyoo kootiif waan. Kan ishiin keessan haasaa ture. Viidiyoo keessan haasaa ture. Dheeressa biliis jireenya ijoollee namaan jeeqe. Biliis dheeressa sin karadha ishee. Waan nagaratu qaba. Bakka galatuun. Thank you amma yoonetti nafaan haasa'uu keetiif yaadanna deeggaruu keetiif. Bamaarem hin bahin ishiin haasa'u. Ani viidiyoo koo sin karadha dheeressa. Viidiyoo kootiif waan tokko guyyaa tokko sin karadha. Viidiyoo nama sanii gini agatiin baasin adaraa rabbii dheeressa. Dhugaa waaqasii uumansi qabe. Amma mee galatoomis hin jedheera bakka. Kanaan booda na argee waattee ishii badii koo hundaaf dhiifama sin gaafadha. Nattaasoftee dhiistee dhimma keeti bakka. Dheeressa na dhaggeeffadhu. Badii koo hundaaf dhiifama sin gaafadha. Viidiyoo kootii miti. Ijoollee sun amma maalirraa akka jiran hin beekta. Isaaniif jetta biliis. Baasuma isti komantii yaalaa. Adaraa maarame dheeressa. Nan baasa. Waan barbaadde fi nan baasa.
Sijammir jechuudha namni yoo nama tokko taasise nama tokko maa nama biraa fakkaata. Maaliif nama kudha fakkaachuu si barbaachisa? Maaliif tokko jaalattee tokko waan maaliif dhiira lama sadii irratti haasoo wajjin haasoo si barbaachise? Maal si godha? Mana aragaan jireenya kee keessatti maal si godha? Maal bu'aa si qaba? Ati nama guddoo miti. Ati jireenya gaarii ijaarrachuu waan guddaa sirraa eegama miti. Maal si barbaachise? Lakkaana akka makiinaa gommaa jala qabatanii deemanii sanitti waan ilaalaa turteef akka barbaaddetti duubatti galtee kolfaa turte. Koortii makiinaa beektaa miti? Akka koortii makiinaa itti qabachaa turte lakkaa. Baay'een gaddee, baay'ee si tuffadhe, baay'een akka dubartiitti gaditti si ilaala. Akka namaa gaditti baay'ee si ilaala. Baay'ee si tuffadhe. Ati hin taatu. Bakka jaalala dhiiraa qabameera. Jaalala keetii waan qabameef. Dheeressaa ofii kootti si qarrachaa hin jiru kana hin beektaa miti.